Oromoo qaluudhaan amaarri bilisooma. Oromoon amaara gabroomse. Biyya amaaraa saame. Amaara ofitti maxxanse malee Oromoon. Biyya amaaraa dheeyne saamne. Maali amaarri wanni nurraa qabun? Gojjam dheeyne amaara jeefne moo biyya Gojjam saamne nuti? Amaarri biyya namaa saamuu fi biyya namaa irratti nama qaluudhaan mirga isaa falmata. Mirga amaaraa Oromoo qaluudhaan qabsoon amaaraa Oromoo qaluudhaan baraa fi barootaan kanaan kabajama. Amaarri Oromoo wareeguudhaan akka loonitti oggaa barbaade lafee harka muraa harma muraa Oromoo fannisaa kanaan bilisooma. Arra kun hin jiru gaa. Amaaraa fi jinnijaan kan beeynu qabada. Gara haala isatti deebi'a. Sabaa sablammummaa isaatiin sin barbaannu beekadhu. Guutuu Oromiyaa keessaa haa ni baafne jechuu keenya. Sagandii tokkotti mana sii irratti gubne jechuu keenya. Ummata kanan jibbe anamma. Akka maleen ummata kana jibbee jira. Ummanni kun namummaa namaa jibba ummanni kun. Ummanni kun ummata adaba seera namummaadhaan beeyne ummanni kun. Ummanni kun ummata wallaalaadha ummanni kun. Ummata kana wallaalaa akka ummata amaaraa addunyaa kana gubbatti harkeen beeku. Ummata baalagi. Ummata seera namaa hojjetti jiraatu hin beeyne. Ummata waaqa hin beeyne. Ummata amanuu malee waan itti amanu hin beeyne. Ummata Yesuus hin beeyne. Ummata Muhammad hin beeyne. Ummata Itoophiyaa beeyne Afrikummaan beeyne ummata uumama namaa ta'uu hin beeyne dhammanni kun. Ummata wallaalaa beekaa irraa hanga wallaalaa sitti ummata gosa tokko ummata nyaata malee waa tokko hin beeyne kun. Ummata waan nyaatu hin beeyne kun ummata bayyaa'inatti nyaatu kana. Ummata akkanaa takka addunyaa kana gubbaarratti ummata wallaalaa akkanaa ummata akkanaa takka rabbiin agarsiisee hin beekuwan. Ummata of tultuu kijibaa ummata akkanaa argee hin beekuwan. Ummata akkanaa argee hin beekuwan.